Gara qorannaa keenya kun guyyaa irraatti yeroo seenneet hin jennu kadhanni nuuf godhatameera. Kadhata godhatameef dhugaadha garaarraa kan madde galataa waaqaaf dhiyeessineet hin jenna. Ammallee waaqayyo hafuura kadhataaf nuuf dabalu jechaati. Qorannaa keenya kan guyyaa irraa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 jalqabna jedheera. Waa'ee wangeela Yohaannis boqonnaa 14, 15, 16, 17 meektamni raajii waan tokko waan jedhu tokko seensa dubbiseen deebi'een gara qorannaatti seenna. Manuscript Releasii Volume 19ffaa fuula 51 keeyyata 1ffaa irraa akkana jedhaayu. When we are willing to have our own mind unsoldered and unsoldered by the melting influence of the Spirit of God, soldering jechuun fakkeenyaaf amma waa walitti baqsuu jechuudha. Solderdi ka jedhutuni soldering sammuun kenna yoo dhugaan walitti solderdi achiin booda immoo melting akka baqu. Soldering jechuun kun yoo sibiila yookaan waa wayii waan adda cite walitti deebisanii yoo walii hodhaniitiin jedhanii soldering jedhama. Deebi'aa immoo melting kan baqu sammuun kenna akka mold and soldered and resoldered by the melting influence of the Spirit of God, we shall understand with a new enlightenment Christ's instruction to us as recorded in 14, 15, 17, and 16 in the 17th chapter of John. Sammuun kenna inni samii irraa adda cite sun unsoldered inni jedhu isaan dhufa. Unsoldered kan samii irraa adda cite sun and resoldered deebi'ee akka waliin maxxanuuf. Inni samii irraa adda cite deebi'ee akka samii wajjin walitti maxxanuuf akka baquuf hafuura waaqaatiin jechuudha. Akka inni baquuf wangeela Yohaannis boqonnaa 14, 15, 16 fi 17 keessatti dubbii waaqaa karaa addaatiin ibsame kana hubachuu qabna jedha. Hubachuu qabna jedha. Kanuma dubbisaa gassiqee waan baay'ee dubbisa waan ta'eef wanta jechuu barbaade sammuun kenna samiin adda cite unsoldered kete deebi'ee resoldered akka inni ta'uu fi melt akka inni baquu fi ergaa Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 14, 15, 16 fi 17 keessa Kiristoos dubbate kana karaa addaan maal gochuu qabna jedha. Hubachuu qabna. Hubachuu qabna jedha. Inni laamis sagaleen koo erga kana jedhee booda quotation kana ifni ergaa erga kana jedhee booda gara wangeela yoo boqonnaa 14 itti seenet jedha. Kanaaf 13, 14 haga ammaatti waan baay'ee ilaalaa dhufne irraa 13 dubbii baay'ee bareedaa waan nuuf malu eenyummaa Kiristoosii kan ibsu ilaalaa dhufne irraa amma 14, 15 fi 16 xiyyeeffannaa ilaaluu qabna jechuudha. Karaa addaan 17 biraa yeroo baanu ergaa yerooti jedha 17 maaliif jecha Kiristoos dhumarratti yeroo lafa kana gadhiisee deemu dubbate waan ta'eef dubbii baay'ee murteessaadha. Kana sammuutti qabannee gara qorannaa keenyaatti seennaa 14 irraa akkana jedhaayu. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafame Waaqayyotti amanaa. Anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Otoo hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture. Iddoo an jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeemaa jedhe. Garaan keessan maal hin ta'in hin raafamin. Dhiphattanis rakkattanis maal hin ta'inaa hin raafaminaa. Waan tokko duwwaa godhaa. Anattis amanaa. Eenyuttis amanaa? Abbaa koottis amanaa. Anattis amanaa. Abbaa koottis amanaa. Bu'uurri hundee keessanii amantiin bu'uuraa kana ta'uu qaba. Amantiin bu'uuraa waan hundumaati. Phexros irratti kortoo Phexros orlaaderii isa jedhu san lammaffaa Phexros 1:5 irraa amma 8tti kan jiru irratti bu'uurri isaa maalidha? Amantiidha. Bu'uurri isaa amantiidha. Amantiin keessan anattis amanaa, abbaa koottis amanaa. Jecha kana eenyutu dubbataa? Kiristoostu dubbataa. Ifa godhee dubbataa. Kan amanuu qabnu isattis eenyuttis abbaa isaattis. Kana keessaa abdiin guddaan kiristaanotaa deebi'ee dhufuu isaati jechuudha. Har'a yoo rakkannes yoo dhiphannes kan nuti abdiin nuti godhannu adda lafarra dhiinni namaa yoo dhangala'es yoo dhangala'uu dhabaates yoo namni tasgabbii dhabes yoo tasgabbaa'es abdiin kenna waan tokko duwwaa. Kiristoos deebi'ee maal godha? In dhufa. Kiristoos deebi'ee dhufa. Rakkina keenyatti maal godha? Nu fura. Iddoo nuuf qopheessuudhaaf deema. Iddoo isiniif qopheessa jedha. Iddoo isiniif qopheessa jedha.
iddoo isiniif qopheessaan kuni bakka haarawaa tolche jechuudha ree. Miti fakkeenya mana koo keessatti keessummaatu natti dhufaa iddoo inni rafu tolchaa fi iddoo inni taa'u tolchaa jechuun mana haaraa ijaaraaf jechuudha. Miti iddoo naaf malu iddoo isiniif tolchaa. Kana jechuun iddoon addunyaa kana hundumaa ga'u samii maal godha jechuudha hin jira. Wanti guddaan warroota kana isaaniif ta'an iddoo tolchuu fi isaa mul'isa jechuudha. Wanti haarawaa nuuf ta'u hin jiru. Namoonni hundinuu yeroo gara gooftaa Kiristoositti dhufan iddooma isaaniif sirreessa malee waan haaraa inni waan reef amaneef wanti haarofti ta'u hin jiru. Kun wangeela bara baraati. Sadiirratti yemmuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu iddoodhuma an jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin maal godha jedha isin fudhadhaa. Iddooma an jiraadhu san akka jiraattaniif. Eshi iddoon inni jiraatu eenyu eessadha? Mirga abbaa isaati miti? Teessoo abbaa isaa irra taa'e miti? Mul'ata boqonnaa 3:21 irratti maal jedha? Akkuma an moo'ee teessoo abbaa koo irra akkuma taa'e inni moo'e ana wajjin eessa taa'a jedha? Mul'ata boqonnaa 3:21 akkas jedha. Ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuma taa'e inni moo'u ana wajjin eessa taa'a jedha? Teessoo koorra taa'a jedha. Teessoo koorra akka taa'uuf aboon kennaaf jedha. Kanaaf iddoon Kiristoos nuuf qopheessu teessoo isaarra akka teennuuf jechuudha. Inni immoo teessoo eenyurra taa'e? Teessoo abbaa isaarra. Inni moo'ee teessoo abbaa isaarra akka taa'e nus yoo moone teessoo eenyurra teenna? Teessoo isaarra teenya jechuudha. Iddoon kanaaf Kiristoos maal jedhee? Anatti amanaa abbaa koottis maal godhaa? Amanaa wanti jedhee fi teessoon irra teenyu kun teessoo meeqa jechuudha? Teessoo tokko. Kiristoos teessoo abbaa isaa irra taa'e nummoo teessoo inni irra teenna. Teessoo Kiristoos irra teenna jechuudha. Iddoon inni nuuf qopheessu isa kana jechuudha. Laala nama Kiristoositti maxxanee Kiristoosii wajjin tokko ta'e duwwaadha nama isaatti amane nama abbaa isaattis amane duwwaatu teessoo isaarra teessoo abbaa isaarra Kiristoosiin bukkee Kiristoosii wajjin taa'uu danda'a jechuudha. Dubbii namatti toludha. Lafaan dhaqu maal jedha lakkoofsa 3 dubbifneera 4 irratti lafaan dhaqu karicha achi geessu immoo beektuu jedheen. Lafaan dhaqu beektuu karicha achi geettus maal gootu beektu. Toomaas immoo yaa goof eessa akkas hidhattu hin beeknu karicha immoo attamitti beekuu dandeenya jedheen. Eessa immoo akkati deemtu iyyuu hin beeknu karicha immoo iyyuu maal goona akkamitti beekna? Jaarratti Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa koo dhaquu hin danda'u. Gaafii lakkoofsi irra gaafatameef deebiin qajeelaan lakkoofsa 6 irra jira. Gaafiin lachuu jaarratti deebi'eera. Toomaas maal jedhee gaafate? Karicha iyyuu hin beeknu eessa akka hidhattu akkamitti beekna? Kana jechuun karaallee hin beeknu eessa akka hidhattus maal hin goonu jechuudha? Hin beeknu jechuudha miti? Kanaaf lakkoofsa 6 irratti immoo karichi ana iddoon dhaqu immoo abbaa koo bira jedhaara jechuudha. Karaan dhugaan jireenya eenyudha jedheen? Anaan ala eenyullee gara eenyutti dhaquu hin danda'u? Gara abbaa kootti dhaquu hin danda'u. Kanaaf gaafii lachiifuu deebiseera jechuudha. Karaan irra deemtan ana garri deemtan immoo eessadha? Abbaa koo biraadha. Abbaa koo biraadha. Kanaaf akkuma mul'ata irratti dubbate an moo'ee teessoo abbaa koo irra akkuma taa'e inni moo'ee ana wajjin teessoo koo irra taa'a inni jedhe isa kanaadha jechuudha. Galmi Kiristoos duuka buutota isaatti maaru abbaa taati jechuudha. Abbaa bira ga'uudhaaf immootu karaan isaan itti fayyadamuu qaban eenyudha? Isa mataa isaa Kiristoosidha qofaadha jechuudha. Kiristoosiin ala kan biraan jirudha. Lakkoofsa 7 irratti ana beektan utuu taatanii abbaa koos hin beektu turtanii. Amma jalqabdanii isin isa beektu isa argitaniittu jedheen. Dubbii kana boqonnaa 18 keessatti lakkoofsa boqonnaa 8 keessatti Kiristoos fayyadamee ture. Maal jedhanii ture? Warra Fariisotaatiin isin anas hin beektanii eenyuun isin beektan jedheen? Abbaa koos hin beektanii anas hin beektanii jedheen. Anas hin beektanii abbaa koos hin beektanii jedheen. Boqonnaa 8 lakkoofsa 19 irraa. Isaan immoo
abbaan kee eessa jiraa jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee isin anas abbaa koos hin beektanii. Ana utuu beektanii abbaa koos immoo hin beektu turtanii jedheen. Jechuun wal fakkaatu deebee duuka buutotaan jedhee garuu duuka buutotaan maal jedheen? Isin immoo anas beektu abbaa koos beektu isas maal gootaniittu jedheen? Argitaniittu jedheen. Maal jechuu barbaadeeti? Isas argitaniittu gaafa jedhuun. Gassitnee malaalaa deemname xiyyeeffannaadhumaan jecha tokko asirratti barraa yeroo laalla. Filiphoosos immoo yaa goofta abbaa nu agarsiisi kanaa achi nu gaa ittiin jedhu. Garuu 8 irratti maal jedheeran? Argitaniittu jedheeran. Anas beektu abbaa koos maal gootu? Beektu argitaniittu si jedheen. Inni gubbaa irratti akka sennaanii Filiphoosos immoo deebisee maal jedheen? Yaa gooftaa amma nu gaa abbaa kee maal godhi jedheen? Nutti agarsiisi ittiin jedhe. Amma lakkoofsa 10 dubbiseen deebi'a. Yesuus deebisee utuuma ani yeroo dheeraa amma na ga'u isin wajjin jiraadhuyyuu ana hin beeknee jedheen. Amma maaliin goone jedhaaran jecha Fariisotaatti deebisaa. Ana hin beekne yoo san beekne nuun illee hin beektan jechuudha. Abbaas hin beektan jechuudha. Filiphoosos namni ana arge abbaa argee attamitti abbaa nu agarsiis jettaree jedheen. Namni ana arge eenyuun argeera jedheen? Abbaa argeera. Kana jechuun aniif abbaan qaamaan tokko jechuu isaati? Lakki. Wonderful. Mee lakkoofsa 10 dubbifna. Ana abbaa keessa abbaan ana keessa akka jiru hin amantu. Abbaa isa ana ergetu abbaa ana keessa jirutu hojii kana hojjate malee dubbii ani isinitti dubbadhu hundumaa ofuma kootii hin dubbadhu jedhe. Amma dubbii bu'uura guddaa tokko argine jechuudha. Namni Kiristoos hin arge eenyuun argeera? Abbaa argeera. Sababni isaa Kiristoos abbaa keessa, abbaan immoo Kiristoos keessa waan jiruuf jechuudha. Asirratti amma dubbii bu'uuraa tokko adda baafne ilaalla. Kana jechuun isaan qaama tokko jechuu miti. Garuu Kiristoos abbaa keessa, abbaan Kiristoos keessa akkamitti jiraata dubbiin jedhu dubbii murteessaadha. Akkasii miti? Dubbii ijoodha. Yoo kana hubanne akkamitti nu Kiristoos asuma keessatti gassedhee ilaalla waan ta'eef jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 10 kana ispeeshaalii gassedhee lakkoofsa 20 irratti illee irra deebina 17 keessattis bal'inaan ilaalla jechuudha. Kanaaf tokkummaan aniif abbaan namni ana arge abbaa koo argeera namni jedhee yeroo tokko fakkeenya gabaabduu tokko isinitti himaa yeroo tokko karaarra muduma deemu nama guddaa tokko farda yaabbatanii deemu karaarratti na argan horiin oofaa ture. Farda irraa gadi bu'anii farda dhaabanii nammatanii boo'u. Inuma boo'u jedhisanii maalidha jedheen gara bitaan addeebi. Dhumarratti maal naan jedhanii abbaa kan kee fakkaatta jedhan hiriyaa abbaa kooti isaan. Hiriyaa abbaa kootiiti. Abbaan koo immoo du'ee ture. Kanaaf ol na fudhanii boo'an. Kana jechuun isaaniif na arguun isaanii akka nama eenyu argeetti fudhatani. Akka nama abbaa kiyya argeetti fudhatani. Abbaa koo waan hunduma abbaa koo isaanitti fakkaadhee jennaani fuudhanii bu'an abbaa koo yaadatanii jechuudha. Asitti hin deebi'a. An fakkeenya abbaa kootiitti jedha. Deebi'ee Ibroota irratti maal jedhaa? Ibroota 1:3 irratti. Ibroota 1:3 irratti waa'ee ofiisaa yeroo dubbatu waa'ee Kiristoos yeroo dubbatu ifni ulfina Waaqayyoo isa irraa calaqqisa jedha. Waaqayyo akkuma jiruun isaan mul'ata jedha. Ifni ulfina Waaqayyoo inni irraa calaqqisu ilma isaa irraa Kiristoos irraa Waaqayyo akkuma jiruun eenyuun mul'ate? Kiristoosin mul'ate. Qolaasiyaas 1:15 irrattis inni bifa Waaqayyoon inni ijaan namatti mul'anne ittiin maal ta'edha jedha. Ittiin namatti mul'ateedha jedha. Qolaasiyaas 1:15 irraa. Tole 11 irratti 14 irraa ana abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru na amanaa. Amanaa jedheen. Ana abbaa keessa abbaan na keessa akka jiru amanaa. Yookiis sababii hojicha kana hundumaaf ana amanaa jedheen. Waa lamaaf ana amanaa jedheen. Boqonnaa 8 keessatti dhuga baatota lama waan jedhu dubban kaafnee ture 17 fi 18 irratti miti. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 5 36 fi 37 irrattis waan lama yeroo dubbatu. Yookiin dubbii kootiif na amanaa yookiin mootu sababii abbaan kootiitiif maal godhaa jedheen na amanaa. 18 irrattis dhuga baatota lama 8 17 18 irrattis ammas maal jedhaara
ana amanaa. Sababii maaliitiif? Abbaan ana keessa akka jiru amanaa. Yookiis sababii hojicha kana hundumaa maal godhaa jedheen? Ana amanaa jedheen. Lakkoofsi tokkorra maal jedhaa? Anattis amanaa, abbaa koottis maal godhaa? Amanaa. Maaf kana jedhee? Abbaan ana keessa waan jiruuf, ana abbaa keessa waan jiruuf tokko kanaaf na amana. Lammaffaa sababii hojii isaa an hojjedhu kanaaf maal godhaa jedheen? Na amanaa. Dubbiin kunniin lamaan dubbii baay'ee murteessaadha. 12 irratti dhuguma dhugaan isiniin jedhaa. Namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa in hojjeta. An gara abbaa wannan dhaquuf kana irra kan caaluyyuu hin hojjeta jedhu. Okay, mee dubbii kana irratti jecha waan tokko dubbachuun barbaada. Ila dhuguma namni anatti amanu waan an hojjedhe hundumaa maal godha jedha? Hin hojjeta jedha. Addunyaa irratti namoonni har'a maal godhu? Raajii hojjenna, dinqii hojjenna, waan Kiristoos hojjetu hundumaan hojjenna, iddoo isarrayyuu caalaan hojjenna jedhu miti. Okay, dhugaadha akkas gochuu dandeenya. Garuu dubbiin gara biraas dhugaadha. Rakkinni inni qunname hundumayyuu maal nu godha jechuudha? Nu qunnama. Akkuma rakkinni inni moo'e hundumaa nullee maal godha? Hin boona. Iddoo tokkoyyuu inni fudhataman arganne, nus fudhataman argannu. Iddoo tokkotti namni kabajaa isaan kenne, nus kabajaan argannu. Namoonni immoo maal jedhu? Akka Kiristoos hojjenne hojjeta ka jedhu kana garam qofatti hiikkatu, raajii qofatti hiikkatanii nu raajii hojjenna akka eenyu hojjetaara jedhu. Akka Kiristoos hojjetaara jedhu. Garuu immoo amalli Kiristoos irraa mul'ate isaan irraa mul'ataara? Hin mul'annu kun sirrii miti jechuudha. Kiristoosii kan biraati jechuudha kun. Wanni isaan mul'isaaran amala Kiristoos kan biraa akkuma lammaffaa Qorontoos boqonnaa 12 irratti dubbatu jechuudha. Kanaaf isa an hojjetu hundumaa maal godhu? Hin hojjetu. Akkuma rakkinna moo'e isaanis maal godhu jechuudha? Hin boo'u. Isaan hin jibbamanii 16 irratti ispeeshaaliidhaan ni ilaalla. Kanaaf xiyyeeffannaa inni guddaan waan an hojjedhu hundumaan hojjetu. Indoom kana caalaayyuu hin hojjetu. Gaarummaa hin hojjennaa rakkinnis maal godha? Nu ragaa. Maal jedhama caanni qulqulluun? Rakkina kanaan dura ta'ee hin beekne jedha miti. Dhaloota lafti kun erga uumamte jalqabdee rakkina maal ta'e hin beekne? Raawwatee hin beekne. Kan kanaan boodas deebi'ee maal hin taane jedha? Hin taanetu ta'a jedha. Akkas jedha miti. Kanaaf rakkinallee haa ta'u waan goonu hundumattu ka Kiristoos godhe caalaa maal goona? Akka Kiristoos godhe ittiin goona isatti amanna taanaan kan an godhe caalaayyuu maal gootu jedha? Hin raawwattu. 13 irratti kallattii lamaanuu laaluu qabnaadha. 12 irratti jiru. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatuuf waanuma isin maqaa kootiin kadhattan annan raawwadha. Kaleessa boqonnaa 13 keessatti maal laalaa turre? Abbaan ilma isaatiin maal akka argatu? Ulfina akka argatu. Abbaanis ilma isaa maal akka godhu? Akka inni ulfina kenneetiif hin jedhu 13:33 31 fi 32 irra laallee ture. Boqonnaa 13 lakkoofsa 31 fi 32 irratti. Yihuudaan gadi ba'ee Yesuus egaa ilmi namaa ulfina argachuu isaati. Waaqayyos isaan ulfina argachuu isaati jedhe. Waaqayyo isaan ulfina erga argate Waaqayyo immoo deebisee ulfina isaaf in argachiisa. Dafees maal godha jedhaa? Hin argachiisa jedha. Kanaaf 13 irratti abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan an maal godha jedha Kiristoos? Nan raawwadha jedha. Kanaaf kadhata keessatti yeroo hundumaa maqaa eenyuutiin kadhanna? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin kadhanna. Isa sin kadhanna abbaa isaa sin kadhanna jechuudha. Kana waan macaafni qulqulluun jedha. Waanuma isin maqaa kootiin abbaa kadhattan abbaan isiniif raawwata jedha iddoo biraatti. Asitti immoo maal jedha? Ani isiniif raawwadha jedha. Kanaaf kadhanni kanaan ala ta'uu jedha kitaaba raajii irratti. Teestimoonii voolumii 4ffaa isa kootishinii jiru 234 irratti jira. Isin arguu danda'a. Kadhanni kanaan ala godhamu fuula abbaatti yakka jedha. Kanaaf maqaa gooftaa Kiristoos akka kadhannu lafa kaa'a. Waanuma tokko isin maqaa kootii yoo kadhattani annan raawwadha jedha 14 irratti. Okay. 14 ilaalleerra 15 irraa ammoo gad yaada tokko qabaa in laalla. Kanas xiyyeeffannaadhaan mee laalla. Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboomii koo hundumaa maal godhaa? Eegaa jedheen. Yoo na jaallattan abboomii koo maal godhaa? Eegaa. Kanaaf jaalalli kan ittiin mirkanaa'u abboomii isaa maal gochuudhaan jechuudha? Eeguudhaan. Hubadhaa. Abboomii koo garaa keessan keessatti maal godha jedhee Kiristoos kakuu haarawaa yeroo galu. Garaa keessan keessatti maal godha jedhee?
nan caafa jedha miti. Seerri waaqaa maaliif amala waaqaati miti. Amalli waaqaa karaa eenyu mul'ate lafatti? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf Qolaasiyaas boqonnaa 1:37 dubbifneerra Kiristoos isa isin keessa jiraatudha jedha miti. Kanaafidha Kiristoos nu keessa jira jechuudha. Seerri waaqaa nu keessa jira jechuun amala waaqaatu nu keessa jira jechuudha. Amalli waaqaa nu keessa jiraachuu kan danda'u karaa eenyu duwwaadha? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Qolaasiyaas 3:27. Qolaasiyaas 1:27. 1:27. Kanaaf karaa biraatiin immoo maal laalaarraa nu Kiristoos keessa, Kiristoos nu keessa, nu Kiristoos abbaa keessa, abbaan Kiristoos keessa. Guutummaan Kiristoos nu keessa jiraachuun isaa seera isaa eeguu keenya agarsiisa jechuudha. Namoonni baay'een seerri waaqaa shaarameera jedhu garuu immoo Kiristoosiin maal goona jedhu hin amanna jedhu. Kun gonkumaa hin danda'amu. Hin danda'amu. 16 akkana jedha. 16 ka xiyyeeffannaadhaan amma laallu 16 isa jirudha. An abbaanan kadhadhaa. An abbaanan kadhadhaa. Inni bara baraan isin bira haa jiraatu. Kan isiniif dubbatu isiniif hin kennaa. Inni bara baraan isin bira haa jiraatu. Kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif hin kennaa. Amma kan biraa kan jedhame kun eenyudha kan jedhudha kan nuti ilaallu. 17 irratti inni isiniif dubbatu kun kan biraa isiniif dubbata jedha miti 16 irratti. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii jedha. Kanaaf inni nuuf dubbatu kan biraa kan jedhame kun eenyudha jechuudha. Hafuura dhugaati. Hafuura dhugaati. Macaafa qulqulluu baaftanii dubbisaattu jedhee mayyaadha. Hafuura dhugaati. Dhugaan eenyudha? Akka macaafa qulqulluu akka boqonnaa 14ffaa kanatti lakkoofsa 6 irratti karaanis dhugaanis eenyudha jedheera Kiristoos. Anaa jedheera. Hafuurri kun hafuura dhugaati. Tokko naa qabadhaa. Lammata ergaa Yohaannis 1ffaa 5:20 bira dhandhame. Ergaa Yohaannis 1ffaa 5:20 biraa akkana jedha. Ilmi Waaqayyoo dhufee jedha. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf eenyutu dhufe? Ilma Waaqayyootu dhufe. Isa dhugaa sana akka bannuuf hubannaa akka nuuf kenne beekna jedha. Eenyuun akka hubannuuf hubannaa nuuf kenne Kiristoos? Tokko wangeela Yohaannis 1:18 irratti maal jedha? Namni tokkollee eenyuun hin argine? Abbaan argine. Waaqayyoon hin argine. Tokkocha ilmasaa isa abbaa bukkee turetu maal godhe jedha. Hiikee nu barsiise jedha miti. Kanaaf tokkochi ilma Waaqayyoo isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa nuuf kenne. Hubannaa nuuf kenne. Nuyi isa dhugaa sana keessa abbaa keessa jechuudha. Ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa hin jiraanna jedha miti. Keessas jechuun maal jechuudha? Ka biraas jira, ka lammaffaas jechuudha miti. Akkasumatti yaadni wanta hin jedhaan. Sirriidha. Macaafni qulqulluun isa dhugaa sana keessa abbaa keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessas hin jiraanna. Waaqayyoonni dhugaan jireenyi bara baraas isa kana jedha. 17 biratti 17 biraa yoo baane kana laata. Asirraa maal hubanna? Abbaan dhugaadha. Kiristoosis maalidha? Dhugaadha. Kiristoosis dhugaadha. Karaan dhugaan jireenyi ana hoo jedhe eessa gara nama keessa jechuudha? Gara jireenya isa dhugaa, gara isa dhugaa. Kan isin geessu ana waan jedhuuf Kiristoos kanaaf lafa kaa'ee isin jedha jechuudha. Waa'ee jireenyaa abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e Kiristoosis ofii isaatii burqaa jireenyaa akka ta'u maal godheeraaf jenneera? Kenneeraaf jenneera. Wangeela Yohaannis 5:26 irraa kan argina jechuudha. Kanaaf isa dhugaa yeroo laallu hafuura isa dhugaa yeroo jennu akka wangeela Yohaannis boqonnaa 14 Kiristoos dhugaa akka ta'e macaafa qulqulluu keessatti garuu Yohaannis mataansaa abbaanis dhugaa akka ta'e ilaalla jechuudha. Kanaaf hafuurri kun hafuura eenyuuti jedhaa? Hafuura dhugaati. Isa amma jedhe kana lakkoofsa 23tti biraa yoo baane hin ilaalla waan ta'eef mee hubadhaa. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu isin wajjin waan turuuf isin keessa waan jiraatuuf maal gochuuf jirtu jedha? Beekuuf jirtu.
Kanaaf hafuura dhugaa beekna moo hin beeknu? Hafuura dhugaa beekna jechuudha. Ergaa Yohaannis 1 afur jaarratti hafuura dhugaa fi hafuura sobaa gargar baafnee maal goona jedha? Beeknaa jedha. Beekna jedha. Kanaaf hafuura dhugaa kana asitti isiniif kennama jedhame beeknaa jechuudha. Okay. Erga akkas jedhee ka'een booda 18 irratti an kophaatti isiniin dhiisu gara keessan maal godha jedha? Nan dhufaa. Amma an kophaatti isiniin dhiisu gara keessan nan dhufaa. Yeroo jedhu Maatewos boqonnaa 28 irratti maal jedha? Maatewos boqonnaa 28 irratti akkana jedhaayu sarara dhumaa irratti waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajji maal ta'a jedha? Nan jiraadha jedha. Hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jiraadha jedha jechuudha. Kanaaf 17 irratti inni kun bara baraan isin wajjin waan jiraatuuf isin keessa waan jiraatuuf jedhee ka'ee 18 irra maal jedha? An kophaatti isin hin dhiisu gara keessan nan dhufaa jedha. Mee 18 fi 19 irra kan jiru kan irratti xiyyeeffanna. Yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee maal hin godhu? Anan argu. Isin garuu wannan jiraadhuuf isin immoo jiraachuu waan jirtaniif na argitu jedheen. Amma asirratti waan tokko banna. Amalli Kiristoosii kanan dura cubbamoonni illee namoonni hundinuu bakka manni deemetti isa faana fiigu isa duukaa bu'u miti. Asirratti garuu 19 irra maal jedhaara? Kana booddee biyyi lafaa nan argu. Isin duwwaatu maal godha? Na arga. Kanaaf bifa jijjiirataara jechuudha. Akkasii ilaamee yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa maal hin godhu? Deebi'ee ana maal hin godhu jedhe? Anan argu. Isin garuu maal gootu? Wannan jiraadhuuf isin immoo jiraachuu waan jirtaniif maal gootu jedhee? Na argitu. Tole. Mee gaafii Yihuudaan gaafatu tokko irra deebinaa ammasiif meegas qeema dubbisa. Gaafas jedha 20 irratti. Gaafas jedhu kuni 17 irratti beekuuf jirtu jedhee fuulduratti kaa'eera miti. Hafuura dhugaa kana beekuuf jirtu jedha. Gaafas gaafa beektan kana ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa ani immoo isin keessa akka jiru beekuuf jirtu. Ila ana abbaa koo keessa amma qaamni asitti ibsameeru 3. Abbaa, Kiristoosii fi nuudha jechuudha. Ana abbaa keessa, isin ana keessa, ani immoo isin keessa. Abbaarraa qabee amma nu'uutti funcaa yookiin mootu sansalata hidhameewitu jira jechuudha. Abbaan Kiristoos keessa, Kiristoos abbaa keessa, Kiristoos nu keessa, nu Kiristoosiin keessa. Maalidhaani kun ka ta'u ka jedhu 17 irratti gaafa hafuura dhugaa san beenne gaafa isa fudhanne gaafa inni nu keessa ta'e jechuudha. Isin keessa waan jiraatuuf jedha miti hafuurri dhugaa kun. Gaafa inni nu keessa jiraate gaafa hafuurri dhugaa kun nu keessa jiraate nu Kiristoos keessa, Kiristoos nu keessa, Kiristoos abbaa keessa, abbaan Kiristoos keessa akka jiru hubanna jechuudha. 21 irratti namni abboomii koo qabu inni isa raawwatus isa kana kan na jaallatu nama na jaallatu immoo abbaan koos jaallachuuf jira. Anis isa nan jaalladha. Ofii koos isatti nan mul'isa jedha. Ofii koos isatti nan mul'isa. Kanaaf amma wanti barbaadamu eenyutu nutti mul'ata jechuudha. Kiristoostu nutti mul'ata. Bifa kanaan dura namoonni isa arganii ni miti. Bifa kanaan dura cubbamoonnis namni hundinuu isa duuka bu'anii ni miti. Bifa biraatiin. Amma Yihuudaan gaafii gaafata 22 irratti. Yihuudaan namni biyya Keeriyoot otoo hin ta'ini, Yihuudaan inni tokko goofta. Attamitti ati biyya lafaatti otoo hin ta'ini nutti of mul'ifta reettiin jedhe. Hubadhaa. Ati akkamitti ofii kee nutti mul'ifta jedha malee qaama biraa nama biraa akkamitti nu ergitan jenneen Yihuudaan. Waan inni ani isiniif erga jedhu hubateera jechuudha Yihuudaan. Maal nutti akkamitti ofii kee maal goota? Nutti mul'ifta. 23 irratti Yesuus deebisee akkana jedheen. Yesuus deebisee eenyullee wana jaallata. Dubbii koo raawwata. Abbaan koo immoo isan jaallata. Nuyi isa bira dhufnaa iddoo jireenyaas isa bira hin godhanna jedha. Nuyi yeroo jedhu aniif abbaan koo jechuudha. Isa 17 irratti jenne yaadadha. Hafuura dhugaati. Inni jenne kuni dhugaan eenyudha jenneerra Kiristoos akka boqonnaa kanaatti. Abbaanis maalidha? Dhugaadha jenneerra. Kanaaf nu isa bira dhufna yoo jedhu aniif abbaan isin bira maal goona? Hin dhufnaa. 17 irra yeroo laatu hafuurri dhugaan kun eessa jiraata? Isin keessa jiraata. Yeroo jedhu hafuurri dhugaan
isa kan dhugaa ta'eeti. Kanaaf Kiristoos aniif abbaan hin dhufnaa isin biras maal goona jedha. Iddoo jireenyaa isin bira hin godhannaa. Isin keessa buufannaa jedha. 23 irratti. Kun dubbii macaafa qulqulluuti. 24 irratti namni ana hin jaallanne immoo dubbii koo hundumaa hin raawwatu. Dubbiin isin dhageessan kun kan abbicha sana ergeeti malee kan koo miti. Kana jechuun abbaan koo na keessa jira, ana abbaa koo keessa jira. Dubbiin ani dubbadhu kan abbaa kooti. Immoo isinis gaafa na fudhattan ana duwwaa fudhattan utuu hin taane abbaa koo fudhattu. Eenyu keessatti? Kiristoosiin keessatti. Dubbii humna qabu. Yesuus ammoo kana hundumaa utuu isin bira jiruun isinitti himeera. 26 dubbiin namatti tolu. Inni isiniif dubbatu hafuura maalidha? Hafuura qulqulluun. Gubbaarratti maal jedha? Inni isiniif dubbatu hafuura dhugaati jedha. Kanaaf hafuurri dhugaan hafuura maalidha jechuudha? Hafuura qulqulluudha jechuudha. Isa 26 kana 17 wajjin tokko miti. Tokko. Inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isinin barsiisa. Waan hundumaa isinitti himee humnaanis hundumaas isinin yaadachiisa jedha. Waan hundumaa maal godha? Isinitti hima. Hundumaas isin yaadachiisa. Hafuurri kun hafuura dhugaati. Hafuura qulqulluudha. Roomee boqonnaa 8:16 maal jennee dubbanne? Hafuurri keessan hafuura eenyu wajjin walii galee? Hafuura Waaqayyo wajjin walii galee jechuun waan hundumaan bartu jechuudha. Waaqa wajjin walii galla jechuun waan ni beeku. Waan maal jenne boqonnaa 10 yeroo qorannu 10-15 irratti akkuma abbaa koo beeku. Akkuma abbaan ana beeku. Hoolonni koos maal godhu jedha? Boqonnaa 10-15 irratti waa'ee waan hundumaa isin barsiisa jedhu kan akka sammuutti qabannu waan barbaadeef. 10-15 irraa abbaan akkuma ana beeku. Anis akkuma abbaa beeku. Ani hoolonni koo maal goona? Wal beekna. Lubbuu koo hoolota kootiif nan kenna jedha. Kun kan inni raawwatu eenyummaa Kiristoosii fiixaan guutuun guutti kan hubannu gaafa hafuurri dhugaan keessa keenya buufateedha. Hafuurri dhugaa kun eenyudha? Hafuura maaliidha? Hafuura qulqulluu. Dubbii namatti tola. Kanaaf waan hundumaa isin barsiisa inni jedhu hafuura qulqulluu kana wajjin maal gootu jechuudha? Walii galtu jechuudha. Kanuma inni jedhaa 27 irratti nagaa isin biratti nan bisaa. Nagaan koo isiniif nan kennaa. An akka biyya lafaa kennutti isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafamin hin sodaatinis jedha. Nagaan koo adda jedha. Kanaaf akkuma lakkoofsa 1 irratti dubbate garaan keessan maal hin ta'in? Hin sodaatin, hin raafamin. Amma nan adeema. Deebi'ee isin bira nan dhufaa. Akka isiniin jedhe dhageessaniittu utuu na jaallattan taatanii wannan gara abbaatti dhaquuf hin gammaddu turtanii. Abbaan na caala jedha. Abbaan na caala. Na caala jechuun waan biraa osoo hin taane abbaatu maal godhe jedhaara. Ana ergee. Karaanis dhugaanis ana ala eenyullee gara eenyutti dhaquu hin danda'u jedheera. Gara abbaatti. Amma kan argaattanii namummaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Gaaficha ammoo maal argituun waaqummaa guutuutti arguu jirtudha. Karaa eenyu taane? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos taane. Kanaaf abbaan na caala gaafa jedhu Kiristoos namummaaf waaqummaa qaba. Abbaan garuu maal duwwaa qaba? Waaqummaa duwwaa qaba. Akkas miti? Abbaan namummaa hin qabaare? Hin qabu. Maal jettu? Abbaan namummaa hin qabu. Kiristoos garuu namummaaf waaqummaallee maal godha? Hin qaba. Namummaa isaatti fayyadamnee namummaa isaa uffannee waaqummaa abbaasaas maal gona jechuudha. Ilaalla jechuudha. Kanaaf na caala kan Kiristoos jedhee dubbate isa kanaadha jechuudha. Akkuma 1 Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti dubbate haati manaa mataa abbaa manaa. Abbaan manaa mataa haadha manaati. Kiristoos mataa abbaa manaati. Waaqayyo immoo mataa eenyuutu jedha? Mataa Kiristoosiiti jedha. Kanaaf Kiristoos kana dubbate jechuudha. 29 irratti kun yeroodhuma. Kunis yeroo raawwatamu akka amantaniif duraan dursee utuu hin ta'in kunoo isinitti maal godhee himeera jedha. Kanaan dursa ilaalaa turre Kiristoos wanti tokko utuu hin ta'in dursee maal godha? Dubbata ture. Yoo kan amanuu namni akka amanuuf kaleessa yeroo qoran waa'ee Yihudaas yeroo laallu dursee akka inni dubbate ilaalla. Kanatti dabalee sichi wannan baay'ee isin wajjin hin dubbadhu.
inni biyya lafaa kana seerratu dhufuutti jira. Seexanni jechuudha. Haa ta'uyyuu malee inni ana irratti aboo maal hin godhu jedhee hin qabu jedhe. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Inni nurrattis aboo maal hin godhu hin qabu. Inni anatti amane kana hojjedhu caalaa hojjeta jedha miti. Seexanni inni Kiristoos irratti aboo hin qabne nurrattis aboo maal hin godhu hin qabu. Kanaaf rakkinni fedhes yoo nu qunname, dhiphinni fedhes yoo nu qunname, inni aboo nurratti maal hin godhu hin qabu jechuudha. 31 irratti garuu an abbaa jaallachuu koo akka abboomii abbaan anaaf kenneetti hojjechuu koo biyyi lafaa haa beeku. Ka'aa egaa itti adeemnaa jedhe. Ka'aa maal goona? Itti adeemna. Maaliif rakkinnichatti isa seerrata addunyaa seexanatti jechuudha. Dhiphinatti qorumsatti maal goona? Ka'aa itti adeemnaa jedhe. Wanti jalaa dheessinu hin jiru. Sababni isaa Kiristoositti kaa'e an abboomii abbaa kootii maal godheera? Eegeera. Ammas nus obsi qulqullootaa addanatti jedhamu mul'ata boqonnaa 14 irratti. Obsi qulqullootaa asirratti warra maal godhan? Warra abboomii isaa eegan. Warra amantii gooftaa Yesuus Kiristoosii maal godhan? Qaban. Obsi isaanii eessatti jedha? Addanatti. Itti adeemu jechuudha. Mee Oneesimoos irraa xiqsii kana naa dubbisaa. Isumaan dubbifnee goolamna qorannaa keenya. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 12. Mul'ata boqonnaa 14 12. Asirra tolu qulqulloota abboomii waaqoo kan eeganii bakka iyyuutti kan jabaatanii jedha. Mee maal jedhaa? Asirra tolu qulqulloota abboomii waaqoo kan eeganii bakka iyyuutti kan jabaatanii. Okay. Kana obsaan danda'uun warra Waaqayyoof qulqullaa'anii abboomii Waaqayyoo kan eegan Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii hin barbaadama jedhe. Yesuusitti Ingiliffi isaa maal jedhaa? Jecha Ingiliffaa kana barbaadeeti Oneesimoos jedheen ture. Akkana jedha. Here is the patience of the saints. Here are they that keep commandment of God in the face of Jesus. Amantii gooftaa Kiristoosii kan qaban. Amantii gooftaa Kiristoosii kan qaban. Akkasumas immoo seera Waaqayyoo kan eegan. Akkuma Kiristoos seera abbaasaa eege. 15 keessatti ilaalla boruu baadhinnaan. Kanaaf nus kanatti qabamnee jabaannee akka dhaabannu Waaqayyo kan nageenye nuuf haa eebbisu eebbifamaa.